isaati kam keessa jirtame. Muummicha ta'een hojjedha. Muummicha na yaadachiisime. Hoteelluun gaaraffaa kutatee akka deemu. Teelloo goota gamajjii nama tokko. Naamusa tiyaatiraa keessatti. Naamusa tiyaatiraati. Nama kureetu qopheessee jedhan. Atee ni dhabne. Shururu ittiin boolchii beektama. Ashamaa harka furii kabajamtoota daawwattoota maashoo bakka jirtan maratti nageenyi xiyyaa kan jaalalaa irra deebi'ee isin eeguun isin jaa akkuma beektan sagantaa keenya odeessa maayaatiin eegallee amma immoo istiidiyoo maayaatti keessummaa xiyyaarraa waliin jira. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru an qopheessuun sagantaa kana Harashee Tarrafaa Faajiiti. Keessummaan xiyyaarraa isin sagalee isaatiin hedduu leellistan beeksisni kanaan kan isaan tolu jechuudha. Namni gaa welleedhaaf sagaleen kun kiloolee ija hangaa beeksisaaf waan jaan ganaa jecha tokko ni barbaannaa fi isuma waliin taane nama daadarkaa hedduu keessaa dabree ogummaa isaatiin irraa ani yoon jeeni ibsaanii ogeessa tiyaatiraa ta'aadha. Ammallee beeksisa dalagaa waa hedduu keessa jira. Ammaan tan immoo waan haaraan as nu ba'ee jira keessattuu artistoota keenyaan wal qabate waan hin baramneen jechuudha. Artistiin gaafa kaan karakkatee dirmannaa gaafachuudhaan beekamu irra aanee jira. Hedduu gammadeetiin jira. Bagirraa anti baga wal agarree hedduusiif gammadeetiin jira Magarsaa Xiyyaa. Baay'ee galatoo. Keessummaa Maayaa Shawarraati. Anas kabajuudhaan daawwattoota Maayaas kabajuudhaan wanni naan keessa dabre kana warraa baratanii laata jettee waan dhufteef irra deebee siin galateeffadha. Galatoo. Magarsaan gaa tasuma beeksisa keessatti galee hin dhage. Mee atummaan irraa haasa'e. Dhugaadha. Ani beeksisa nu jedhee adeem beeku. Akkuma tasaa bara 1990 orto naannoo sanaadha. Dikeetii waan hojjechiisu jechuudha. Isarratti aktee akkan godhuuf na waamanii waraabamee yeroon bahu warreen na hojjechiisan tokko na waamtee dubartii wayitii mee kana na dubbisii naan jette sagaleedhaan. Sagaleedhaan nan dubbisee Kafaltii isaallee hin beeku. Sagaleen kiyya beeksisaa akka ta'u gaaf sanan bare malee sana dura hin beeku. Tasa akkasitti gara beeksisaa dhufne jechuudha. Hayyee namoota aadaaf turizimiin leenjisee bu'aawwan gurguddoo galmeessan yookaan immoo hoggaan fi dalagan dhuguma jarri kun ogummaa isaan ni qaban warra jaaman keessaa Magarsaan tokko. Mee achirraa ka'umsa isaa naa ka'e. Aadaaf turizimiin ijoollee taalentii ta'an xiqqooshii fedhii qabanii walii qabee leenjisaa ture egaa. Tole. Baroota adda addaa. Almost amma ijoolleen televezyiinii irratti jiran warrumachi aadaaf turizimiin leenjisee jechuun hin danda'amu parsantii guddaan. Ani egaa sana keessan ture yeroo sana boodarra nurratti dhaabanna fakkaata aadaaf turizimiin leenjii sana malee nu dura hedduutu ture. Gaaf sana dhufnee leenjinee gaaf leenjinee jennu tiyaatira akka hojjennu tiyaatira sanaayyuu tiyaatira guddaa. Hayyee. Hoteelloo. Hoteelloo hayi. Hoteelloo nama yeroo waa'ee tiyaatiraa naan bareen booda akkamitti hojjechuu akkamitti nutti kennanillee seegalee amma amaataroota namoota ijoollee xixiqqoodha nuti waa'ee tiyaatiraa mana hubannoo guddaa hin qabnu aktiingii keessan dabarree gaafidanii hoteelloo nutti kennanii hoteelloo jedhanii hoyyaa shaakallaa gaafa tiyaatira biyyoolessaa fa'aa dhaqnee hojjannaa dhaqnee argina. Waan addaan nutti dhaga'ama beektaa. Gaafa sana karakterii tokko muummicha naa kennan nuti hedduu achi keessaa nu filatanii obbo Dimadhaa karakterii maannaa daayirektarri keenya hoteelloo natti kennanii hojjedhanii ani muummicha ta'een hojjedha hoteelloo na jajaa laaligaa kutaatee hojjechuu akkasitti gara sanatti dhufne beektaa namoonni hedduu achi keessaa immoo baay'eetu beekaa ijoolleen keenya hedduun achuma keessaa gara beeksisaa gara miidiyaarra kan jiran warri gara biraattis baay'eetu jira ijoolleen keenya sana keessaa baanee jechuudha achi keessa. Muummicha na yaadachiisime. Muummichi
Oteelloon tiyaatira guddaadha. Hoteeloo guddaadha. By the way, isin qaruu keessatti hojii Sheekispiirii Dr. Mulgeetaa Nagaasaa fi obbo Diimaatu gara afaan Oromoo jijjiiree natti fakkaata. Isaan achuma keessatti by the way osuma haasoyinu obbo Diimaanii fi obbo Mootummaanii ogeessota tiyaatiridha. Kan namni baay'een ni beeka jeetiin abdadha. Isin qaruu isin qofaa miti warra isin dura jiranuu amma garee dhangaa keessa namoota ogeeyyii hedduu beekaman kana qaruu keessatti shoora olaanaa warra taphate. Abbaadha isaan. Abbaadha jechuu ni dandeenya. Muummicha nu yaadachiisime xiqqaa shumarra nu kaa'e. Muummichi maal jedha seetee hoteelluun gaaraffaa kutatee akka deemu gara dirree waraanaatti erga beektaa. Hoteelloo goota gama jigaa otoo ati jirtu biyya keenya Turkii weerartii beenu. Ree keessa qaraxxamsaa kana itti agarsiisi. Maalummaa keessa abaranii jira. Hoteelonni muummicha ergaa sinnaa kennitan fudhadhee garuu haadha baay'ee nama maraata beektaa. Tiyaatirri isaan hedduu takka namatti tola. Achi gara beeksisa irraa hedduu amma tiyaatirriin ni eegalamaa ni eebbifama. Osuma haasawinu waa'ee tiyaatirri kaanaane. Eebbifamuu fi dheenyuma tana takka agarsiisanii dhiisuu malee babal'achaa hin jiru. Kanarratti maal si fakkaata mee rakkoon guddaan jiru? Rakkoo guddaa jira. Tiyaatira amma fakkeenyaa fi dooyyan hin jiru. Amma Oromiyaa keessa waltajjiin tokko hin jiru. Kan manni tiyaatiraa hin jiru. Manni tiyaatiraa takka illee hin jiru. Egaa Finfinnee keessatti hoo jiraate malee Finfinneen immoo nuyi miti kan itti fayyadamu. Giddugala aadaa Oromoo gaafa ijaaramu mana tiyaatiraa ta'a jedhamee yaadamee ture. Garuu waltajjiin sun tiyaatiraaf kan ta'u miti. Kanaafi akkamitti maal gootee guddisuu hin danda'ama isa jedhudha. Tiyaatirri keenya hin guddanne beektaa. Tiyaatiroonni fuulleengistaan yeroo dheeraa ta'anii gara kudha wayii ta'uu danda'u lakkoofni kan hojjetaman. Ammi kun garuu hojjetame waltajjii hedduun nagarsiifamne. Hin bada. Itti dadhabdee tiyaatira egaa guyyaa tokko kan ji'a tokko ji'a lamatti miti kan qaqqabsiistu waggaa tokko sitti fudhachuu danda'a. Daayiloogii sana faana turuudha. Tiyaatira hojjechuudha. Deebisii waa hedduu qaba egaa tiyaatira of keessaa miti. Isa hojjechuudhaaf yeroo dheeraa fudhata. Fiddee guyyaa lamaan tokko waltajjii sadii afuritti uummata argisiistee hin bada. Sana jechuun immoo amilee nama tiyaatira hojjetee sana yeroo dheeraatti dadhabda. Daawwattoonni mataan isaanii yeroo hedduu tiyaatirri akkanaa ni jira waggaa ni fiijaamu bara isinitti agarsiisaa turtan sanitti akkami haamilaanii dhufu irratti. Maaltu hin jiru kaa amma hin jiru maaliif seetee hin jiru jechuu baanne illee ammi ta'euma jira garuu akka bal'ina uummata keenyaatti. Tiyaatira namni dooyyatu hin jira yaadu garuu gaasuu tumsuuta barsiisuunis numarraa eegama. Haa ta'u malee immoo beektaa yoo argisiiftu namni jiraachuu qaba. Baay'ee kan sadhibu kanaan dura gaafa hoteelloo hojjennee iddoo adda addaa argisiisnee turre. Ambootti argisiisnee Finfinnee mana tiyaatira biyyoolessaa argisiisnee Adaamaatti illee argisiisnee mana barnootaa leenjii maaluma. Leenjii barsiisotaa keessatti gaafa kan immoo argisiisu asallaa dhanne. Kan deemne namni gara 45 jechuun tiimiin keenya. Garee isaan keessa tiyaatirri isaan fudhatee kan deemu. Fudhatee kan deemu. Dhanni manni sinimaa jira asallaa. Dhanni achitti argisiisudha waan dandeenyu goonee bullee maal jennee gaaf jennu nama tokko. Tiyaatira laalu. Ajaa'iba! Namni tokko gaafa tiyaatira argisiisuu hin dandeenye dhiisnee deemnee jechuudha. Haamilee nama tokkicha san garuu eeguu qabdanii turte. Nama takka. Dhugaa dubbachuudha waan sooma hin qabne. Nama takka dhufe namni tiyaatira laaluu hin dhufne. Baay'ee dubbannee achi keessatti annaawunsi goonee namni akka dhaga'u jennee asallaatti argisiisuudha gaaf jennee nama tokkotu dhufe. Nama tokkoo fi otoo akka seeraa ta'e nama tokko argisiisuun dirqamuma ture. Saaniin siin jeebara. Naamusa tiyaatiraa keessatti. Naamusa tiyaatiraa ta'e. Maal gochuu qabna nama sanaaf argisiisuu qabna. Sanaan booda akkamitti akka ta'e yaadadhu garuu namni sunis nama aweernasii qabudha waa'ee tiyaatiraa kanaa godhuu lakkii jedhee nuti sirbaa maal jechaa baaneechi tiyaatira keessatti argisiisu. Tiyaatira uummanni keenya ilaaluudhaaf. Ajaa'iba maqaa rabbii hedduu nama gaddisiisaas achi keessattis waa hedduu nama mudannoon jiru waan ajaa'ibaati. Achi mee waa'ee hulluqqoo irra naa haayime. Hulluqqoon immoo
ulluqoon yeroo adda addaati. Abdul Naasir Ajaasaniin barreeffame yeroo duraa seenii makuriyaatu qopheessee jedhan. Bara isaa yeroo sana hin jiru. Mana tiyaatira biyyoolessaatti mul'atee achi ammas yeroo lammaffaa immoo ammas dhufe. Yeroo lammaffaa gaafa dhufu immoo obboleen isatu qopheesse. Gargaara namnicha ana fakkaate. Ammas gaaf sanan dhufe ani. Gaaf sana ani meen karaakteriin naa kennamee ture. Sanan hojjedhee baay'ee argisiisuu hin dandeenye yeroo sanas. Haaluma yeroo faana tiyaatirichi tiyaatira maalummaa Oromoo kanarratti xiyyeeffatu waan ta'eef baay'een jaalatamne warruma kaan biratti tiyaatira kana argisiisuu hin dandeenye addaan cite. Yeroo sadaffaadhaaf immoo ani akkuma carraa qopheessaa ta'ee nan jaaladhan ture tiyaatira. Yeroo sadaffaa akka qopheessinuuf humnicha faana walii galee qopheessine. Qopheessineen booda xiqqoo ishee wantoonni qaqqaban jiru isa sirreessinee yeroo sadaffaa waltajjiitti baane. Yeroo sadaffaa kun ulluqoon bareeda ture. Hedduu bareedaadha. Hayya kabajamtoota daawwattoota Ammayyaa Show kan daawwachaa jirtan sagantaa Ammayyaati. Sagantaan kun walta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru. Har'aan tanagaa ogeessa tiyaatiraan isiniin jee beeksisni isaan tolaa waa hedduu irraa haasa'uudhaaf deemna. Sagantaa keenya filattanii waan daawwachaa jirtaniif hedduu takka galata qabdanii isiniin jaa YouTube Ammayyaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatina. Akkuma sagantaawwan kaawwan irratti isin beeksisaa turetti ammoo yeroo dhiyootti OBN waliin ta'uudhaan dhaabbanni keenya maltiimiidiyaan Siinqee abbummaadhaan kan sagantaa kana qopheessee isiniif dhaleessaatiin jiru. Gaafii isin irratti hirmaattanii ittiin badhaafamtan karaa SMS 8330 takkaan shah gootanii ittiin badhaafamtanii itti dhiyaadhaan isinin jaa hangasitti immoo yaada qabdan gaafii qabdan keessummaa isin barbaaddan akka isiniif dhaleessinu barbaaddan hunda karaa SMS keenyaan 8330 takka maasaa yookaan MS dursuudhaan nuuf ergaan isinin jaa itti dhiyaadha. Hayyee aan hedduu natti tolu jira haa akkam yaati bishaan dhugii dadhabinii. Bishaan sirriitti beeksisa akka hin taane malee. Haya namni hojii keessattuu tiyaatira ani waa'ee tiyaatira kana beekta eegan eebbifamee booda baay'ee hojjechuu baadhullee. Achi keessatti baaksteejii waa hedduun nama qunnamaa isteejii irratti dafanii galu irraanfatu diyaaloogiin badu waa hedduutu jira. Kana keessaati kam keessa jirtame maaltu si qunname? Tiyaatira keessatti waan adda addaa si qunnamaa garuu kanneen adda dureedhaan yaadadhu gaafanii ulluqoo qopheesse sanii. Ulluqoo qopheessinee gamaggamaaf waltajjiidhaaf ogeessota waamnee jirra beektaa. Tole. Ogeessonni dhufanii namoonni adda addaa firra namoota waa'ee tiyaatiraa beekan. Gaaf kaanii agarsiisuu eegalle. Gaafa yennuu walakkaarra geenyee tiyaatira abbaa dhufee waltajjiitti galu wallaalle beektaa. Pronto booking hin jiru. Hundi anis achirratti waanan taatee ta'ee hojjedhuu fi pronto booking isaan durfamaan turre. Hin beekna jenneetuma duuba jirra. Gaaf kaanii waltajjiin duwwaa ta'a. Eenyu seenaa waltajjiin duwwaa ta'e kaatanii na bira dhufan. Wayyaara. Akkam taata maal jennaan? Eewu gala naan jedhan. Abbaa galuun beeku. Abbabichi immoo isheen waltajjii irratti yeroo baay'ee barattuu taatee taphatte. Aslaan abbaa galuu wallaale wanta gochuu danda'u abbabichi fuudhee waltajjii irra darbuudha. Waltajjiin duwwaa akka hin taane. Fuudhin darbee inni dhaqxu isheen shururuu ittiin boorchii beektaa maraattu shururuu jetti. Walaa taanee sadaqeetti achi dhala. As gara eewuseen hin beeku. Mumnachi eewuseen hin beeku. Inni sun eewuseen hin beeku. Daayiloogiin kiin jirti miti kan waliin badeen warqa. Abbaa ta'e hin beeku. Kanaan booda isheen nuti jettu daayiloogii kii wayii abbaa ta'eef kenniti. Tom beekin isheenis. Jimaadhaan fakkaatee innise waan dafqee jiru. Qaamni kun guutuun dafqa. Naasuudhaan. Innaas garagalu hundumtu eenyu seen abbaa seen wallaalee marsinuu waltajjii nuun. Ajaa'iba.
Improvisation maan daleedan jechuudha. Improvise gochuudhaaf immoo si rakkisa. Tiyaatirichi maal improvise yoo goote maal taaseeti. Improvise akka gootuuf eenyuun darbadhe. Abbeedhaan. Isheen improvise gootii otuma jechuu kii wayii dhufeef. Si jalaan badin tiyaatiriin bar. Si jalaa bar. Sanaan booda abbaan gaaddisee baraan baras ta'e kan taphatu jimaanii seen. Sanaan booda tiyaatira ammatee kunnee walakkaatti citeera. Namni ogeessi hin beeka. Akka tiyaatirichi walitti hin jirre. Nuti garuu namni kan beekuu dhiisuu danda'a. Tiyaatira keenya hojjenne akka maal irratti yoo? Maal kun lammata akka piroomsi buuk nama qabatu. Eenyu barbaannu. Kanaan booda kan eenyu jedhu egaa akkaataatti hojjennu sana maal goona saawundi maannis piroonti kan nu godhu deebisiitii laayit maal kana nama muraasa goona malee nama hundumaa akkas gochuun ulfaata waan ta'eef. Tiyaatiriin ulfaataadha bara. Achi keessa bikka tokko raameenaan dhume bakka ani yeroo tokko ni irraanfadha osuma barannu piroodakshinii guyyaa maayyiiti. Achumaan qormaata jechuudha daayirektiingii waan irratti daqiiqaa 30 waa dhaleessita. Daqiiqaa 5 booda akkanumatti nu jalaa bate. Eessa seenta? Daqiiqaa 30 bar kan dhaleeffamu. Completely improvise gooneeti daqiiqaa 30 san finnee baane. Barsiisaan ni beekaa achiin dura ilaalee jira waan ta'eef. Garuu jee tooftaa jiru fayyadamtanii waan keessaa baataniif qofa je'ee qabxii keenya seeraan of daleeke. Si galee akka amma wanni guddaan tiyaatira keessatti odeessiin hin beeku. Abbaan beeku san garuu jira. Ogeessi ni beeka. Si galee garuu odeessiin hin beeku jaanii immoo osoo hin qophaa'in galuun mataansaa naamusnis namaan ayyamu waan ta'eef wanna akkanaas. Mala tiyaatira keessa jira. Mala tas maal jedhamti? Tasa oomta. Waan tasa oomte. Improvise gochuun amaloota tiyaatira keessaa isa tokko beektaa. Waa si jalaa badee yookaan wanti yaadne tokko si mudachuu danda'a. Waltajjii irratti. Gaafa si mudate sana maal gochuu dandeessi? Improvise gootee keessaa bahuun amala tiyaatira. Saanuu cimina guddaa barbaadaan siin jaabar. Achitti dhaabbattee hafuu dandeessa. Jettee na jala akka si jalaa bade akka daayiloogiin si jalaa bade odeessin si arguu hin qabu. Oo si jalaa bade illee. Dhokfatteetuma malaan keessaa hulluquun dirqamaa jechuudha. Hayyee ati beeksisa hedduu dalaite lakkoo isaanii beektaa dhiiroo. Hin beektu. Hanga hojjette kana keessaa hoo beeksisni ati akkan jaallattee hojjette kan. Egaa beeksisa baay'ee ma jaalatta. Amma fakkeenyaaf beeksisa yeroo baay'ee ofii keetiif barreessita beeksisa. Ofii yeroo beeksisa barreessitee waan barreessite sana yoo piikchariin si mul'atu yoo si argamu kan jaalattu jira. Kan namni si fidu immoo waan baay'ee jaallachuu dhiisu malta. Amma fakkeenyaaf akkaataa uumatti dubbistullee namni tokko akka isaa malutti barreessee tiyaatira maannoo beeksisa dubbisi yoo siin jedhu si fide si dubbifamuu fadhiisuu danda'a. Gara keetti fidachuu dandeessa. Kanaaf beeksisoota baay'ee egaa man jaalladha. Amma beeksisa irratti ani yeroo tokko xiqqashoo afaanuma kana wajjin wal qabatee ofirraa baasaadhaaf beeksisonni hojjetaman jiru. Amma afaan biraatiin taatoo mataasaa filatanii uummanni iskiriptii akkuma isaaniif ta'an eega barreeffameen booda afaan Oromootiin odeessiin Oromoo immoo akka dhagoo barbaadan yookaan akka daawwatu fedhan. Yeroo san maal godhu ni beektan na caala beektaatu keessa jirta waan ta'eef jechuudha. Sagalee qofa afaan Oromoon jijjiirame akka dubbifamu barbaadan. Kanarratti hominaati sitti dhiyaatee hin jiru. Baay'ee dhiyaata. Rakkoo namti beeksisa keenya iyyuu kanaadha. Yeroo hedduu amma kana namni waliin lola. Ati sagalee dhannee achirratti maal godhi jedhu achirratti daabtaa'ee sagaleen jala galee piikcharii nama biraatiin sagaleen kan koo ta'ee darba. Yeroo hedduu nan dida beekta. Kan darbuuf hawaasa keenyaaf. Fakkeenyaaf namni uffata biyya Itaalii. Xaaliyaa nama fakkeenyaaf akkaataa uffannaa mataasaa qaba miti. Farda na yaabbatan akkaataa ittiin farda yaabbatan maal qaba. Amma nama akkasii fakkeenyaan si fudhadhe. Nama akkasii tokkotu dhufee afaan Oromootiin innaa jala galee magarsaan dubbatu jechuudha. Hin fakkaatu kaa. Hin fakkaatu. Saniif hin jaa'iban. Wanta achitti ilaalamu sun kan Oromoo hin fakkaatu. Uffannaan isaa hin fakkaatu.
waan baay'eedha aadansaa waan baay'eedha kan Oromoon fakkaanne tokko jala galu. Lolta yeroo baay'ee keessattuu immoo taatonni irratti hirmaatanii sagaleedhaan dhiiraa fi dubartiis godhanii hoggaanii fi jalaan afaan qofa jijjiiranii walitti hodhanii hoggaanii fi dabarsan amma sagalee hanqe namni beeku fuulaan qaamaan akka ati hin taane ni beeka odeessiin si galee miti. Kana amma sirreessuu keessatti nuti gaheen keenya maali? Dhugaadha. Amma xiqqoo qabsuu barbaada waan ta'eef amma fakkeenyaaf namoota keenya beeksisa yeroo magarsaa waamanii haa hojjetuudhaan sagalee qofaan otoo hin ta'in beeksisa kan uummata Oromoo bira gahuu danda'u. Picturing isaas waa hunduu akkasitti otoo yaadame. Iddoo biraa hojjetu yookaan kan faranjii ta'a yookaan kan saba biraa ta'a fidanii maalluu godhu hojjedha. Sagaleedhaan uummata bira nuuf haa gahu hin ta'u bari. Isaan amma fakkeenyaaf isaan ogummaa qabaachuu dhiisuu danda'a namni see hojjechiisu sun. Ati immoo yeroo didduu waan biraa immoo ta'uu fakkaata. Garuu akkas ta'uu hin qabu. Amma dhaabbileen guguddoo namti kan Oromiyaa keessa jiran kun beeksisa dabarsanii siin kennan. Nama biraatiif kenna. Ayyeekaa hedduu bareedaadha. Keessumattuu immoo beeksisaan wal qabatee ati irra jireessaan itti bobbaatee muuxannoo hedduullee qabda waan ta'eef akka irraa haasoitu waan hin fedhee fi keessumattuu qabdi kana qaqqabdee akka laaltu kan hin fedhe biizinasii keessatti hanga maarkeetingiidhaan wal qabatee biizinas saayikooloojii waan jaamu tokko jira. Keessumattuu immoo gama aartiidhaan yoo dhuftu namni waan isa fakkaatu san fedha. Beeksisa wanni kun. Beeksisni san akkanaaf galutti akkanaan beekutti yoo hin dhufin akkamitti hubata hawaasni. Isa fakkaachuu qabaadha. Namoonni achi jiran sanis isa fakkaachuu qaban. Urgaa san qabaachuudha qaban. Urgaa'uudha qaban. Afaanicha aadaa san saba san fakkaachuu qaban. Saniif akka irraa haasoitu fedhee jechuudha. Maal seeti amma wanta ta'etti sirriidha. Yoo waan sin fakkaanne tokko baay'ee haaraa sitti ta'a beektaa. Hawaasa keenya keessa waan jiru tokko fuutee yoo itti himte amma fakkeenyaaf dafee galuufii danda'a. Beeksisa jechuun haala salphaa ta'een hawaasa fayyadamu sanaaf maal ta'uu qaba? Galuufii qaba. Koottatii kana narraa bitaa gaaf jettuun ati waan tuffattee dhuftooma fakkeenyaaf naannoo Gujii hodhaqxee Ucuu aadaa akkaataa Gujiin itti uffatuun otoo dhaqeeffadhee hawaasa fuuldura dhaabbadhee yaa hawaasa kiyyaa kanan sinitti gurguru bunan sinirraa bituu dhufe yookaan bunan sinirra gurguruu dhufe narraa bitaa otoo hin jedheeni isa wayyamoo suufii kana uffadhee isa Awurooppaa kana karabaata asirra godhadhee saamsonaayitii qabadhee dhaqee sinirraa bituun dhufe natti gurgura hoo hin jedheen kamturra uummanni sun isa kamitti diriiree isa kamtu naa ta'a jedhee yaada. Lakkii ilma kiyya dhufe isa kana. Lambariidhaa jedhee siisi dhagaa jechuudha. Akkasitti yaadamuu qaba. Maaliifini nuti otoo of taaneetti dhiyaachuu qaba. Waan akkasii otoo ta'e bareeda. Dhaabbileen guguddoon Oromiyaa keessa jiran ammas ijoollee Oromoo jajjabeessuu qabu. Yoo hin qabaanne ta'e borus namoonni biraa bira dhaqanii hojjechiisuu ta'a jechuudha. Wal guddisuun hin danda'amne. Itti gaafatamummaa tokko sii kennanii sii ilaalanii itti gaafatamummaa kana naa bahaa jira kana naaf hooyyessi jedhee sitti hin kennu. Sii maal si godhaa ati ganaadha gurmaa jirta gaaf gurmooftee fixattee gaaf maal jettee kottu otoo gurmooftee fixattee immoo lakki waliigaltee dhaabbata kana faana qaburra addaan hin kotu amma waliigalteen keenya waggaa dheeraadhaa siin jechuu danda'a. Hayyee kanaafuu wal deeggaruu wal jajjabeeffachuun dirqama keenyaa hamma jirrutti san takka. Inni bira ammaan tanaa beeksisoonni hojjetamaa jiran more of artistic gara artiitti hedduun isaanii duraan hedduu dubbatame waan takka amansiisuudhaaf sagaleedhaan iskiriptiin kan keellee barreeffama dheeraa barreessitee akkana godhaa akkana amma irraa hedduun gara viidiyootti jijjiiramee jira. Kanarraa maal jettaati? Sirriidha. Baruma faana deema jechuudha. Beeksisni guddata bara aartiidha. Aartiidha mataan isaa amma fakkeenyaaf akkaataa natti namatti himtu inni waggaa darbee fi inni baranaa garaagartummaa qabaachuu qaba. Bara darbe akkaataa natti namatti himtee amma beeksisni durannaa dalagamu biyya Itoophiyaa kana keessatti maal godhanii warra dura beekanii dibbee harreerra fe'anii akkuma nagaarii jedhansa rukutaa yookaan rombaa dhagaa maaltaa kana bitadha jechaa turan. Televiziiniin dhufe gara televiziinii raadiyoon dhufe gara raadiyoo ta'e amma immoo zamanni isaa
Digital media te. Miidiyaan guddachaa deema miti jedhee ammuma guddatu sana akkaataan itti namatti himtu akkuma hawaasni kee guddataa deema hawaasni akkaataan itti himtus akkasuma guddachuu deema jechuudha artistii akkaataan itti himtu dirqama egaa akkuma kilaayentii baay'ee ijaan nuti barbaannes miti bara namni si hojjechiisu tokko maal siin jedha dhufee kana naa hojjedhu siin jedha maal si hojjedhu itti fakkeenyaaf kilinika naa hojjedhu kilinika kana naa beeksisi siin jedha. Aye, klinikan si beeksisa akkamitti haala kamiin beeksisoonni gosa adda addaa jira akkamitti siifaa beeksisamu itti gaafatu ayi kana naa godhi kana nan qaba iddoo konkolaataa namni na rakkate illee dhufee akka rakkanne konkolaataan iddoo kana dhaabbata jedhiitii naa himisiin lakkii kilinikni nama wal'aansa kennuun beekamaadha konkolaataa yoo dhufes iddoo dhaabuun dhabu kana jechuun immoo daqiiqaa kana sirra dheeressa lakki namni iddoodha konkolaataa dhaabu beekuu qaba namni kan konkolaataa hin qabne yoo dhufe yoo fedhiin namaa gurguddaadha jechuudha fedhiin namaa akkuma ijaati barbaadde miti fedhiinsa akkaataa kanaan egaa beeksisni gosa adda addaatu jira inni afaan namatti himan jira inni dramatic actioniidhaan ta'uu jira inni immoo fakkeenyaa fi animationiidhaan ta'uu jira gosa adda addaa jira egaa akkuma nama hubate sanaatti beeksisa keessatti garuu amma wanni ijoon maali namni tokko amma dhaabbanni waan hin qabneef anaaf dhaadheesii haja'u jira wanni akkana yoo si qunname maal gootaati wanni ijoon maali itiksiin achi keessa jiru naamusni beeksisaadha naamusni beeksisaa jira mataasaa kan danda'edha waanuma ta'uu qabudha exaggeration qabaachuu mala yeroo baay'ee amma fakkeenyaa fi daayiparii tokko yeroo beeksistu daayiparii garba keessa gootee godhinnaa fi qofa logic waan hin taane beeksisni sun sana gochuu hin danda'a jechuun daayiparii sana beeksisuudhaaf kan sana gootu. Garuu hedduu dhaadheeffama. Na olii egaa amaluma beeksisaa xiqqoo exaggeration qaba haa ta'u malee waan si hin malle waan hin qabne yoo hawaasa biraan nan qaba jettee baate ta'e boru kufaatiin kan keeta. Amma fakkii dhaabbileen tokko waan hin malle dhaabbileen biyya keenya maqaa dha'uun barbaanne tokko waan hin taaneefaa hawaasa biraan ga'uudha jedhanii dhaabbanni isaanii kan badu jira. Waan hin fakkaanne. Beeksisni baay'ee murteessaadha. Waan ta'uu maluu qabu. Waan qabdu. Dhaabbata lafarra hin jirre naaf beeksisni namni siin jee jira. Ammaan dura si qunnamee bakka kanuma hin jirre fa'a. Waan hin jirre kam. Ganaa laayisensii baasee fa'a. Laayisensii baasee akkanan hojjedha. Ammoo qilleensa irra bahee ganaa gurguru maal gurgurta? Eessatti gurgurta? Aksiyooniin gurgura akkanaadha. Biiroon keessa hin jiru. Qilleensuma irratti. Namni naan jedhee jira. Lakkii kanan beeksisnu. Teessoon keenya kana hoon jedhaani. Maal jennee beeksifna lakki maqamtu kun haadhaamu si gale waan hin jirre namni akkasii jira namni akkasiis hin ta'u jedhee nira beektaa kanaaf nama fedhiin namaa garagara. Hayyee hedduu bareedaadha akka kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru. Yaada qabdan gaafii qabdan maraafuu karaa SMS keenya maasaa dursuudhaan 8330 takkaan nu biraan gaane isiniin jaa hamma maayii sagantaa keenyatti nu waliin tura. Hayyee Magarsaan bu'aa bahii jireenyaa hedduu keessa dabreeti kan ammaas agartanii isaan keessaa yeroo tokko hidhamtee turte. Niin sobe? Maaliif hidhamtee? Ateen hidhamne. Ateen hidhamne. Hidhamne dhimmuma waan Oromoo kun dheeraadha beektaa. Dhimmuma sanaan yeroo tokko bara dura sana na hidhan. Tolee hidhamne maal goota. Achi keessatti wanti addaa agartee yaa Rabbiin bara kana keessatti kana na barsiise wanni jettu jira. Waan baay'ee argita manadhaa keessatti manadhaa waan baay'ee si barsiisa waan hedduu jira achi keessa yoo rakkoon manni keenya qabu manadhaa gaafa seente baay'ee argita nama baay'eetu hidhaa ture beektaa ijoolleen keenya baay'ee rakkatoo ture achi nama abbaa haati iddoo inni jiru hin beekne faatu jira achi keessa manni keenya maal keessa jira kan jedhu fa'aa achi teessee argita rakkoo baay'ee manadhaa waan baay'ee si barsiisa tasgabbooftee waan baay'ee akka ilaaltu si barsiisa. Kana waa hedduu si barsiisa. Namni tokko
barreessaa baahantee hojjira akka carraa gara carraatti jijjiiraa achi keessatti waa hedduu barreessee kitaaba meeqa kan fuudhee ba'u jira. Magarsaa maal fuudhee ba'e achi keessaa? Achitti fikshinii tokko barreessee ture. Haaya. Fikshinii tokko barreessee gaaf kaanii dhufanii gaafanii hin baafattu naan jedhan. Sakatta'anii narraa fudhatan beektaa. Waa gochuu hin dandeenye fikshinii bareedduu tokko waa'eedhuma. Fikshiniidha garuu. Asoosama. Asoosama bareeda garuu waanuma dhugaaf wal fakkaattu wayii ture iyyuu barreesseen ture. Sanaan booda itti mana dhaabee ittiin deebine nan nuuffe. Aareen ture gaafa narraa fudhatan si sakatta'u beektaa gaafa dhufanii si sakatta'u waraqaa irra barreesseen ture. Narraa fudhatanii nan dhiise. Baay'eellee yaalle. Baateellee yaalle. Yaaluudhaaf jedheen ture amileen dhabe. Amileen jirame. Gaafa mana dhaatii baatee jettu hawaasa saala jiru kanatti innaa makamtu waan baay'ee wanti adda sitti ta'uufaa jiraachuu mala waan ta'eef yeroo sana waan tokko tokko adda sitti ta'a jireenyaan immoo itti madaquudhaaf yeroo fudhata waan ta'eef baay'ee nan barreessa jedhee yaadee hin barreessine garuu barreessuun koo naaf waan yeroo turte wanti sun yeroo amma keessa jiru kana waan qabdu fikshinii dhuma taate tun barreessinatti tola sanan dhabe. Cimina hankee keessaa daawwattoonni hiyyallee waa hedduu sirraa baratan jee kanin akkan as yaafeeru na godhee keessaa bara naanni sagalee hankee dhagaa ture sanitti akka malee nama mul'achaa ture. Mul'achuu beektaa hojii isaatiin jechuudha sagalee isaatiin achi immoo deemtee karchallee seentee. Karchallee hoggaanii fi baate egaa namni abdii kutataa daadarkaan jireenya waa hedduu jira. San hunda keessa injifattee immoo deebitee ogummaatti jaallattuun namni ittiin siin beekuun deebitee deebi'uu qofaa miti. Namni baay'een egaa seenaa artistoota keenya yoo irra haasa'an yeroo namaan gahu haaluma qabatama jiruuf jireenya keessa dabrantu gaafanii fi dulluma keessaa yookaan gaafa dhukkubsatan. Ka dulli banamu jechuun kadhatamuuf gargaarsa na gargaaraa nama jiru dhageenya. Ati immoo hoteela eebbisistee jirta gaa 7 moo 4. Ayyee dhugaadha. Akkasiimi. Dhugaadha. So kanaan si dinqisiifadha. Milkaa'ina hankee kanarraa jidduus ta'uu baatu maddirraa irra nu haayime. Kuni dirqama. Manni dhaawwan baay'ee nama barsiisa. Dhugaa dubbachuu namaa waan dubanna deebisee hin qabu. Wantoonni hojii kee waan baay'ee waan sooshaal laayifii kee waan hawaasummaa waan adda addaa wanti duuba si deebisu jiru. Dinagdee kee duuba si deebisu jira. Magaafii hin qabu. Fakkeenyaaf waggaa 3 mana dhaabaatee gaafa dhuftee hojiitti dhufuu hin dandeessu. Yeroo nani hidhamu sana beeksisa hedduu sagaleedhaan maaliin xiqqooshi bareeda irratti ture. Nama hedduu wal bareen ture. Nan dhamee gaafa ni dhamee bahu naan bahee hawaasatti makamuu jedhu hin jiru. Kaan mana dhaabbii turte lakkii beeksisa kana hojjechiif dhaabbata keenya irra rakkoo hin ga'uu danda'a. Dhiisifaa nama naan jedhe jira. Hin ta'u dhaqee gaafadhe jechuudha. San hunduun darbe gaanis abdiin kunnee dhugaa dubbachuudhaaf maaliif achitti jabina caala jabaa ta'e hin bahe malee waa'ee rakkoo hawaasa kanaa sirriitti hubadhee hin bahe malee waan mana dadhabsiisamtu hin jiru waan ta'eef nan bahee amma hin danda'u hojjechaatuma hin jira jechuudha. Hojjechaatuma hin dhufe sanaan booda egaa amma miidiyaan keenya baay'ee dadhabaadha baay'ee nama wanti gochuun nurra jiru maal gochuun narra jira. Ijoollee koo jiraachisuun narra jira miti. Ijoollee koo jiraachisuudhaaf immoo waanuma xiqqoo waan isaan itti fufan jireenya isaanii itti fufsiisuu danda'u jedheen hoteela xiqqoodhuma ijaaree jechuudha. Sana jechuun aartii sana keessaa bahuu kooti miti. Yookaan immoo beeksisa dhiisuu jechuu miti. Beeksisni sun amma industiriin sun hanga jabaatutti kanaan biraatiin immoo of jajjabeessuun barbaachisaa waan ta'eef maatiidhaaf waan ta'edha malee waanan dhiisuudha akkas dhufee miti. Itti fufa. Itti fufa. Itti fufa. Akkamitti itti fufa? Hin jabeessina miidiyaa keenyas hin jabeessina aarsaa barbaachisaa ta'us hin kaffalla beektaa. Wanta gochuu qabnu isa sila haasaa turre sun miidiyaan keenya akkamitti guddachuu danda'a beeksisni keenya akkamitti guddachuu danda'a kan jedhu itti fufsiisna hoteelichas immoo gaamaatiin itti jiraata jechuudha. Hedduu bareedaadha. Baga milkooftee bagarraantee cimina guddaadha. Namni hojjetu namni sochoonni gufataa ni kufaa kufee hafuu osoo hin taane irra deebi'ee ha'ee immoo sandaraan hinaas bahuun
cimina guddaadha. Cimina hanqi kanarraa immoo nu hundinuu irraa baratuudha qabna jeeteen amana. Hedduu galatoomii bikkanaan itti hanqisee waan barbaaddee dhaamsa barbaaddu irra kaa'eef. Ayyee wanta hanqas dallee jiru. Waan baay'ee asofni irra gasaatiin keenya yoo gabaabbatte malee wanti nuti gochuu dandeenyu yeroo hedduu baay'een keenya hin sodaanne waa hojjechuu. Miti? Sodaanna maaliif sodaanna nuti hin barree jenna. Barmaatilee keenya miti daldalli keenya miti. Hin danda'u namni keenya harka kennata. Kana mee hojjenna lakki maal warri akkasitti hojjetu jira isaan hojjetan maal gooneet hojjenna kana. Wanta akkasii beektaa duubannoo hambisaa yeroo baay'ee. Dhugaadha. Amma dandeenyu cabsinee deemuun nurra jiraata. Kallattii kamiinuu waan fuulduratti nu deemsisu kamuu sodaannee duubatti deemuun nurra jiraata. Inni hojjenna hin milkoofna. Wantoonni nu fuuldura dhaabbatan gufuu baay'eetu jira. Dhugaa. Baay'ee sana immoo lakki kun sababa kanaan jennee sababa ootti baay'isne sababni sun duuboon nu deebisa malee fuulduroon nu deebisisa. Dhugaa. Beeksisa magarsaan mana dhaabahee namni sagalee keetiin hojjechuu hin dandeessu bakka jarri kun akkana nuun jedhu jaa'e ani an duubatti hin deebine ittumaan fufi nan hojjedhe jechuudha. Booda omtuu abbaan sana quban qabu. Ani garasuma hin deemne fuulduratti gaafa fuulduratti deemtu namni hunduu si duugaa deema jechuudha. Kanaaf akkasii. Hoteela banuun immoo waan guddaa haa ta'ullee baate haa ta'u malee immoo industirii sana keessa seenanii hojjechuu akka danda'an immoo hojjennee fuulduratti hin argisiisna kan jedhu abdiin qaba namni keenya hunduu fuuldura isaa ilaalaa adeemu. Ayyee. Duubatti yoo garagallee waan baay'ee waan nuxatu baay'ee hin jiraachuu waan maluuf fuulduratti adeemnu immoo waan hin jabaanna guddanna jechuudha. Yaa wasitti haa tolu. Galatoomi hedduu waa hedduu sirraa baranne. Hayya kaa kabajamtoota daawwattoota Mayaashoo sagantaa daawwachaatiin turtan maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin ture waa hedduu irraa akka barattan keessumattuu keessummaa kiyyaarraa jechuu kiyyaa abdii guddoodhaan qabaa hamma sagantaa keenya torban dhuftu wal agarruutti hamma torbaanitti torban gaarii jechuu kiyyaan tura YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isinin ja'a. Karaa SMS maasaa dursuudhaan 8331 immoo yaada qabdan gaafii qabdan nuuf dhaleessaadha yeroo dhiyootti immoo gaafii isin irratti hirmaattanii ittiin badhaafamtan isiniif dhaleessina OBN waliin ta'uudhaan jechuudha. Nageetti galatooma horaa bulaa deemanaan isinin ja'a.